sistema kana yoo fayyadamtan isin jiraattanis jiraachuu baattanis aappichi ofumaaf isiniif kan hojjetu isiniif qacara jechuudha. Isa withdrawal bakka jedhu kana tuqxu. Seenne jechuudha bakka duraan seenne isinitti argisiise sana kunoo asirraa success naan jedhee jira deemee jira read packs withdrawal jedhee 0.4 deemee jira naan jedhee jira. Isti baayibii irra deemeen immoo isinitti argisiisa akka galeef hin galle. Irrattis duraan 0.8 wayii ture kun akkuma argaa jirtan amma doolaara 1.8 ta'ee jira jechuudha. Jireenya keenya keessatti wantoota barbaachisoo ta'an keessaa qarshiin isa tokkodha. Qarshii jireenya keenya keessatti barbaachisaa ta'e kan argachuuf immoo dirqama hojii hojjechuu qabna. Garuu yeroo kanatti hojii nuti hojjennuu fi qarshii nuti argannu yookaan immoo galii nuti argannu waliin gitu hojii ulfaataa hojjechaa galii xiqqaa arganna jechuudha. Karaa biraatiin immoo namoonni baay'een bilbila isaanii fi intarneetii qofa fayyadamuudhaan karaa salphaa ta'een yeroo kanatti galii guddaa kan ittiin argachaa jiranii fi jireenya isaanii kan ittiin jijjiiraa jiranidha. Anis yuutuubii kanarratti hojiiwwan onlaayinii garaagaraa namoonni baay'een kanarraa fayyadamtanii fi ammallee kanarraa fayyadamaa jirtan baay'ee isin barsiisaan jira. Har'as aappii tokko isinii qabadee dhufeen jira. Aappiin kun galii keessan irratti wanta xiqqoollee dabalachuudhaaf kan isin gargaaruu fi karaa salphaa ta'een kan ittiin hojjettanidha. Aappii kanarraa namoonni baay'een qarshii argachuu erga jalqabanii bubbulanii jiru. Aappiin kun kan namatti tolu namoota affeeruu qofaan kan hojjetamuu fi taaksiiwwan illee yeroo yerootti galtanii hojjettan baay'ee kan hin qabnee fi isin yeroo yoo dhabdan illee aappichi ofuma isaatiif kan bakka isinii bu'ee isiniif hojjetu qaba jechuudha ofirraa. Kanaaf aappii kana karaa salphaa ta'een galii guddaa kanarraa argachuu dandeessanidha jechuudha. Akkuma iskiriin irratti argaa jirtan irratti aappii kanarraa invaayitii qofaan aga doolaara 60 argachuu dandeenya. Nama tokko yeroo affeerre 0.1 jalqabee nu kenna jechuudha. Kanaaf aappii kanarraa baay'ee argachuu dandeenya jechuudha. Kan namatti tolu immoo aappii kanarratti kan hojjenne 0.1 irraa kaasnee withdraw gochuu ni dandeenya jechuudha akkuma iskiriin irratti argaa jirtani. Kanaaf har'uma aappii kana jalqabdanii isinillee aappii kanarraa galii guddaa argachuu qabdu. Kanaaf viidiyoo kana aga xumuraatti ilaaluudhaan isinillee steepii kana hordofuudhaan aappii kana banaa jalqabaa isinillee hiriyoota keessan affeertanii akka isaan aappii kana hojjetan gochuudhaan galii guddaa argachuu dandeessu jechuudha. Aappicha jalqabuudhaaf yeroo tokko barreeffamuma viidiyoo amma ilaalaa jirtanii jala kanaa jechuudha. Barreeffamicha yeroo tokko ni tuqxu. Barreeffamicha yeroo tuqxan asirratti kunoo akkaataa kanaan isinii baana. Jala kanarraa maal jedhaa kunoo aappicha buufachuuf kan jedhu liinkiin fuuldura kana jira. Ittaan immoo telegiraam chaanaalii kootu jira jechuudha. Kanaaf telegiraam chaanaalii kiyyallee jooyin godhaa achirratti barreeffamoota adda addaa fi aappiiwwan garaagaraa achirratti illee poostii waan godhuuf jechuudha. Kanaaf liinkii isa kana tuqxu jechuudha yeroo tokko aappicha buufachuuf kan jedhu liinkicha yeroo tokko akkasitti ni tuqxu. Aappicha bilbila keessan irratti erga buustaniin booda bakka kanarra haayifaamii kan jedhu aappiin kun isinii bu'eera jechuudha yookaan immoo achuma pilee stoorii irraa ooppiin jechuu ni dandeessu. Sana booda erga yeroo tokko tuqxanii filannoowwan akkasii isinii fida. Innis filannoowwan sadiin bantu jechuudha. Googiliidhaan banuu dandeessu, feesbuukiidhaan banuu dandeessu, tiktookiidhaan banuu dandeessu jechuudha filannoowwan kana sadaniini. Kanaaf ani amma tokko isaanii nan tuqee filadha. Googilii yoo tuqxan imeelii bilbila keessan isin filachiisa. Feesbuukillee feesbuukii keessanitti isin fudhata. Akkasumas tiktookis yoo ta'e immoo gara liinkiin tiktookii keessanitti isin fudhata jechuudha. Kanaaf amma ani tokko isaaniitiin baneen isinitti argisiisa. Mee tiktookiidhaan abanuu googiliidhaan kana dura waan hin baneef jechuudha. Kunoo gara tiktookii kiyyaati tiktookii faana konneksii wal gochisiisee jira jechuudha. Sana booda maal gootu asirraan isaan kana guutuudha. Inni jalqaba piroofaayilii keessan jijjiiruus irra godhachuus dandeessu. Yookaan immoo akkuma jirutti gochuu dandeessu jechuudha. Ittaanee kan jiru maqaa keessan amma kuni maqaa tiktookii kiyyaa jira. Yoon barbaade jijjiiruu barbaade dhiisuu danda'a. Noormaali haa ta'u rakkoo hin qabu. Ittaanee saala keessan dhiira yoo taatan dhiiradha. Shamarreen yoo taatan immoo feemeel kan jedhu kana lamaan kana keessaa meelii fi feemeelii godhachuu hin dagatinaa jechuudha. Yoo feemeelii taatan kun akka isinii dhimata jechuudha. Ittaanee barsdee keessan umurii 25 ofumaaf isinii ka'a. Kanaaf isa kana sirreeffadha. Namoonni amma VPN fayyadamtan VPN isiniin banu shi VPN cufa. Namoonni tokko tokko naa banaan jiru warreettan VPN banaa yoo gootan VPN dhaan hin banu jechuudha aappichi. Sana booda jala kanarraa complete jettu jechuudha. Complete yeroo ta'an aappichi isiniif banama jechuudha. Kunoo aappichi akka haaraatti yeroo bantan hojiin keessanis immoo maalidha yookaan immoo aappichi argan banee maalan hojjedha jechuu dandeessu. Kunoo aappicha jalqaba innaa seentan kunoo quba akkasii isinitti argisiisa. Hojii keessanii jalqaba fakkeenyaaf aamtuu kana tuquudha. Yeroo isa kileem gootan immoo leevelii keessan upgrade akka gootan isin gaafata jechuudha asirraa. Isa kanas upgrade gootu jechuudha. Hojiin keessan jalqaba kanadha. Amma yeroo 0.1 geessan doolaara 0.1 geessan withdraw gochuu dandeessu. Withdraw gochuudhaaf immoo bakkuma kana tuqxanii withdraw gochuu dandeessu isiniin jechaa jira. Normally withdraw boodarra isinitti argisiisa waan ta'eef amma akkaataa kamiin akka hojjennu maal akka hojjennuu fi dafnee dafee tanan isinitti argisiisa jechuudha. Kanaaf isaan kana claim gochuudha jechuudha.
kun asirraa ishiin kun lakkooftee harvest kan jettu kun sekendii lakkooftee yeroo inni dhume isa kana claim gootu ittaan immoo asirraa kun kanas ni tuqxuudha kun 0.1 irraa amma 0.2 geenya irra jechuudha. Mana namaa ruumii namaa fakkeenyaaf namoonni tokko tokko invaayisiin gochuu danda'u. Isaan immoo konfirm yoo gootan taaskii isinii kenna jechuudha. Manoota sanallee taaskii isinii kenna. Kanaaf namoota konfirm gochuun dagasina. Irra caalaa gina amma isaan kana kileem gochuudhaaf yeroo keessan gubuun qabdan aappichi ofuma isaatiif kan isiniif hojjetu guyyaa 7 0.5 bitattanii kan walitti isinii qabu isinii godha. Isin yeroo barbaadanitti bicha jooyin gochuudha. Aappicha sa'aatii 24 keessatti yeroo isinitti toletti jooyin gochuudha. Sa'aatii 24 yoo dabarsitan sa'aatii 24 hojjeta waan ta'eef hojii dhaabachuudha. Kanaaf isin callistanii yeroo tokko seenuu qofadha malee ofumaaf isiniif hojjetatudha. Kanaaf kun ani amma isaan kana taa'ee kileem gochaan jira jechuudha. Amma osoo isinitti taasisaa jiru kun 0.27 qaqqabeera. Kanaaf kanadha jechuudha hojiin jalqabaa. Ittaanii irra caala kan singalittiin argattan invaayitiidha. Kun asirratti invaayitiidhaan aga doolaara 60 pilaatfoormii kanarraa qarshii argachuu kan dandeessan. Kanaaf qarshii guddaatu invaayitiin jira jechuudha. Kanaaf invaayit kan jedhu kana tuqxu. Sana booda invaayitii erga tuqxaniin booda asirraa kunoo liinkii keessan kooppii gootanii nama barbaadaniif erguu dandeessu kan waatsaappii, feesbuukii, instaagiraamii kallattumaan asirraan erguu dandeessu jechuudha. Kooppii gootanii nama barbaadan ergitanii namni sun yeroo banee dhufee 0.1 argattu. Kanaaf hiriyoota keessan baay'ee yoo affeertan irraa galii guddaa argachuu dandeessu jechuudha. Pilaatfoormicha irratti kallattiin hojii baay'eetu jira. Yeroo keessan kan irratti gubdanii yookaan amma pilaatfoormota biraa sa'aatii keessan irra kan teessan miti baay'inaanii garuu jiru jechuudha. Kan galii guddaatiin argattanii. Kanaaf amma 0.1 irraa kaastan immoo withdraw gochuu dandeessu gara Binance yookaan immoo Bybit, OKX gara isaan kanaatti jechuudha. Kanaaf kun salphaadha. Namoonni Binance, Bybit isaan kana kan hin qabne normaalii viidiyoon jira waan ta'eef namoonni immoo banachuu barbaadanis immoo anaan koomentii irratti na gaafachuu dandeessu. Viidiyoo isiniif hojjechuu hin danda'a. Garuu viidiyoo baay'eetu jira. Binance isaan kana hundumaa isaa jechuudha. Namoonni diijitaal mattaawoqiyaa qabdan yookaan waraqaa eenyummaa yookaan immoo paaspoortii qabdan kallattii salphaa ta'een kan ittiin banachuu dandeessanii fi doolaara guddaa kan ittiin sochoosuu dandeessanidha jechuudha isaan kuni. Aappicha irratti ofii keessanii asirra teessanii isaan kana taaskiiwwan kana kileem gochuudha. Yeroo barbaadanitti leevalii keessan bicha upgrade gochuu dandeessu. Rakkoon qabuun walitti qabameeyyuu gochuu dandeessu. Isaan kana garuu fakkeenyaaf amma sekendiin kun dhume yoo isin risiivdi gochuu baatan inni dhaabata. Garuu amma sinitti argisiisu siistama kana yoo fayyadamtan isin jiraattanis jiraachuu baatanis aappichi ofumaaf isiniif kan hojjetu isiniif qacara jechuudha. Isaa withdrawal bakka jedhu kana tuqxu. Bakka kanarraa shop kan jedhu isiniifidha jechuudha. Yeroo withdrawal tuqxan shop bakka jedhu kana ni tuqxu. Kunoo kanaan isinitti argisiisa. Shop bakka jedhu kana tuqxu. Jala kanarraa kana ni bitattu jechuudha. Kunoo housekeeper bakka jedhu kana ni tuqxanii ni bitattu jechuudha. Kan ittiin bitattan 0.5 bitattu. Readme jettuuni. Kana booda purchase successful isin jedhe kunoo sinirraa kutaa jechuudha. Amma 0 ta'ee jira, 0.2 ta'ee jira. An amma jiraadhee jiraachuu dhiisee offline ta'ee yeroo barbaadanitti ofumaaf walitti isinii qaba. Yeroo seentanitti asirratti isinii dabala jechuudha. Walitti qabee asirratti isinii dabala. Sa'aatii 24 hojjeta. Kanaaf haala kanaan galii keessan argachuu dandeessu jechuudha. Amma immoo akkaataa kamiin akkasiin withdraw gootan isinitti argisiisa jechuudha. Dhumarratti akkaataa kamiin withdraw goona kan jedhu ani kunoo guyyaa 2 keessatti kanan hojjedhe doolaara 3.9 qabaasaa withdrawal bakka jedhu kana yeroo tokko nan tuqa withdraw gochuudhaaf jechuudha. Isin doolaara 0.1 baasuu dandeessu zoora amma ni garuu isa kanarratti akkaawuntii isa kanaan kana dura waan an baaseef jechuudha. Yookaan immoo kooyinii ittiin bite kooyinii asirratti osoo hin beekinan exchange kooyin jedhee carraan kiyya qollofamee jira jechuudha. Yeroo nama invaayit godheedha kan banamu. Amma ni carraan ani qabu doolaara 10 yeroo guutee fi doolaara 0.4dha kan ani baasuu danda'u jechuudha. Kana withdrawal all bakka jedhu kanan tuqa 0.4 baafachuuf jechuudha. Sana booda bakka kanarraa an amma fakkeenyaaf deemee tanan kaman fide isinitti argisiisa. Bybitiin isinitti argisiisa. Bybit irratti isinitti argisiisa. OKX fi Binance irratti kanan baase immoo yoo barbaadan kunoo screenshotidhaan isinitti argisiisu 0.1 jechuudha. Akkuma kunoo screen irratti argitan lamaan isaanii irraa 0.1 akkaawuntii kan biraatiin baaseen ture. Amma garuu kana Bybit wajjin wal quunnamsiisa jechuudha. Bybit irra nan deema yeroo tokko. Kunoo Bybit irraa amma 0.82 qofan qaba doolaara. Amma akkaataa kamiin Bybit irratti withdraw goona kan jedhu jalqaba jala kanarraa asset bakka jedhu ni seentu jala kanarra jechuudha. Asset bakka jedhu erga seentaniin booda asirratti isinii fida akkaataa kamiin akka deposit jechuudha. Deposit bakka jedhu kana tuqxu sana booda jechuudha. Deposit erga tuqxanii
asirratti deposit crypto isa jedhutu jalqabarra isa jiru jechuudha. Bakka search irratti deemtanii USDC jettanii search ni gootu. USDC kunoo USDC jedhee jalqabatti isinii dhufa, isanii tuqxu jechuudha. Asirratti neetworkii ni filattu. Neetworkiin inni barbaadu ERC20 dha. ERC20 isa kanaan ni tuqxu jechuudha. Neetworkiin keessan ERC20 ta'uu qaba. Kunoo achirratti deebiin agarsiisa neetworkii isaa jechuudha. Kunoo asirraa kan ittiin baasuu dandeessan USDC dha. Neetworkiin isaa immoo Ethereum dha jechuudha. ERC20 dha jechuudha. Kun asirratti akka argatanii kaardi naambariin keessan amma koppii gootanii fiduu jechuudha. Kaardi naambarii yoo isiniin jedhu waan biraa isinitti hin fakkaatin. Binance, Bybit, OKX isaan kana kanaan kan baasuu dandeessanidha. Isaan kana immoo namoonni hin qabne koomentii irratti naa barreessaati akkaataa kamiin akka banattan isinitti himuu danda'a. Yookaan immoo viidiyoo irra deemaati YouTube irratti OKX banachuudhaaf, Binance banachuudhaaf, Bybit banachuudhaaf isaan kana search gochuu dandeessu jechuudha. Sana booda asirraa kun ishii kana koppii ni gootu jechuudha. Liinkii kana kun bakka kanarraa koppii ni gootu. Koppii gootanii deemtu jechuudha. Deemtanii amma bakka kanarra deemtanii iFime irra deemtanii bakka kaardii kanarratti paste ni gootu jechuudha. Isa koppii gootan kana fiddanii galchitu. Sana booda confirm withdrawal bakka jedhu kana ni tuqxu. Sana booda ammas deebisanii confirm jettuun. Yeroo sana isiniin face authentication isin gaafata. Aappii kan biraa irratti namoonni face authentication gootan kanarrattis ni gootu jechuudha. Maaliif dirqama gochuu qabdu waan ta'eef ana garuu kana dura waan godheef calliseetuma naaf ergee jiraanaa fi isiniin garuu face authentication isin gaafata. Face authentication jechuun normally wanta geengoo isinii banamu keessa fuula keessan ni galchitanii gara naannee isiniin jedhutti naannoftanii confirm gochuu qofadha. Secondii muraasa booda deebi'ee ammas deebisanii koppii gootanii deebisanii yeroo lammaffaa fiddanii galchitu jechuudha. Ani garuu wanta godheef callisee na dabarseera. Kuni waan isinitti ulfaatadha yaadu namoonni kana dura aappii kan biraa irratti hojjettanii namoonni kun sin dhibee immoo withdraw gochuu dadhabdan rakkoon qabu. Yeroo itti aanus viidiyoo isin fan hojjedha waan ta'eef isarratti sirriitti isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma kunoo isinitti agarsiisaa gubbaa kanarraa bakka kanarraa jechuudha. Narraa hir'isee jira jechuudha. Akkan gara Bybititti erge yookaan immoo 0.4 kunoo bakka kanarraa read pick pending naan jechaa jira 0.4 yeroo inni seen immoo lamaan irraan isinitti agarsiisa. Bybit irraas asirraas isinitti agarsiisaa jechuudha. Osoo inni galiin dura garuu laalaa kun asirraa doolaarri naan qabu 0.82 qofadha Bybit irratti kanan qabu jechuudha. Yeroo inni gale immoo isinitti agarsiisa meeqa akka inni ta'u. Mee deemuu fi deemuu dhiisuu isaa ni ilaalla. Bakka kanarra seennee jechuudha. Bakka duraan seennee isinitti agarsiise sana kunoo asirraa success naan jedhee jira. Deemee jira. Read packs withdrawal jedhee 0.4 deemee jira naan jedhee jira. Isti Bybit irra deemeen immoo isinitti agarsiisa akka galee fi hin galle. Irrattis duraan 0.8 wayii ture. Kun akkuma argaa jirtan amma doolaara 1.8 ta'ee jira jechuudha. Notification isaarras immoo seeneen isinitti agarsiisame. Kunoo asirras akkuma argaa jirtan deposit jedhee available 0.36 jedhee yaa irriin citaa sarara kan isinii galurraa amma fakkeenyaaf 0.4 sanarraa gaaffii ta'e jechuudha. Garuu waliigalatti kunoo 0.36 naa dabalee jira jechuudha. Kanaaf aappiin kun sirriitti kaffala. Kunoo waan xiqqaadhaan iyyuu arguu dandeessu. Kanaaf namni waan xiqqaatti amaname isa guddaadhaaf hin shakkamu jedhama miti. Kanaaf argaa jirtu ammumaan isin biratti jalqabsee second daqiiqaa 5 hin darbine kan inni naaf gale jechuudha. Kanaaf ammuma jalqabaati hojjedha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Yeroo itti aanutti immoo viidiyoo dabalataa iFime irratti galii guddaan kan irraa argamu ruumii banuudha. Ruumii yoo bantanii ruumii keessan keessa namoonni seenanii geemii yoo taphatan isin galii guddaa irraa argattu. Kanaafis immoo akkaataa kamiin akkasiin ruumii keessan bantan akkasumas immoo withdraw illee $10 withdraw gochaan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf namoonni ammas subscribe nan godhin jirtan subscribe na godhaa kana